warri rabbii gaditti lubbuu nu tiksitan hayyuu namaa olitti qaroo lama qabdan gaarii ija onneen keessa keenya laaltan lammii halkaniif guyyaa nuuf jecha dhamaatan guyyaa miciree taanee gadameessattuu mamnu hanga yeroon isaa ga'ee nama taanee dhalannu to'iif ordoffiin keessan nu biraa hin dhabamu sintu harmee deessisee jalqaba nu simataa sintu yoo nu dhukkubu yaalee nu fayyifataa yoo hammaatee boqonnes sintu dura tottolchee gaggeessaaf nu kennataa oolmaan keessan guddaadha waaqaa gaditti si waaqaa waan sin jirtaniif jirra silaa baryoona dhibeen addunyaarraa nu haqaa jalqabni jalqabaa bu'uurri waa hundaa jirmi hundee qabu baattoon damee guddaa qaroominaaf falaasama seenaa addunyaa marasaa wabii fayyaa keenyaa ogeeyyii fayyaatu fufsiisaa ogeeyyii fayyaa keenyaaf mee hamilee kennaafi naannummaa fi gosummaa siyaasaa fi firummaa jedhee addaan hin qoodu ogummaan keessan tasumaa hundanii tajaajiltu halkaniif guyyaa hojjettu ogummaan keessan hin daanga'u addunyaa mara yaaltu lubbuu lammii baraaruuf ofii adda kennitu lammii deessitanii vaayirasiin falmaa ooltu nu'iin du'a nu oolchuuf aarsaa lubbuu kanfaltu kan cabe sintu supha kan tarsee hodhitu dhukkuba keessoo qaamaa sarjariin sirreessitu ogummaan keessan adda maseenii dhala argatee maatii ta'ee guddisa moluu rifeensa uwwisee goofaree filachiisa lubbuu du'arraa oolchee jireenyatti deebisa ani osoo danda'ame kanan isiniif kennu awwala umurii kiyyarraa hir'iseen isiniifan dabalaa yookaan doktaran ta'a fayyaa uummataan tiksaa kunuu isiniin madaalu tokko ta'ee hojjedhee bu'aa gamiin buusaa ogeeyyii fayyaa barsiiseen miiliyoonaan bobbaasaa dhaqqabummaa guddiseen oolmaa keessan deebisaa aarsaa qaalii kaffaltan rabbi isiniif deebisaa.